Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromotiyya idila addunyaarra jirtan hundi keessanuu ashama harka fuunee kanneen amantaa biraatis hundi keessanuu bakka jirtanitti nuuf jiraadha baga jiraattanii horaa bulaa deemanaa isinin jenna. Kanatti aansuudhaan Oromotiyya hundi keessanuu bakka jirtanitti obboleessa keenya kara deemaa yookaan Injiral Daaneel ni beektan jedheetii yaada. Amma dura gaafa dhiyoo tana Salaaleetti nama gorra'anii akkasitti gartee manni faannoodha diqaalaan kun akkasin nama gorra'asan sagalee ta'uudhaan gartee haala san beeksisuudhaan ummatatti ifa gochuudhaan kan argamu yeroo sanitti gartee doorsisa adda addaa irraan geessaati qabanii akka mana hidhaa geessanillee dubbatamaa ture. Ammoo guyyaa kaleessaa akkanatti mataa falaxanii kinoo akkuma suuraa isaa asirratti agartan kana mataa falaxaniitiin akkasitti maatiin isaa akkuma jiruttuu mana hidhaa jiranii inni immoo gartee mana yaalaallee qaqqabate jedhanii rabbi isaa hoffashuu rabbiin agartee madaa tanas rabbiin haa qabbaneessuuf rabbi isaa haa fayyisu madaa falaxame kanas rabbiin isaa haa qabbaneessu isaaf haa qabbaneessu jechaa du'aayii godhaa fi obboleessa keenya Injiral Daaneel yookaan immoo kara deemaadhaan beekamu ka agartee uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaan beekamu ka agartee akkuma Haacaaluu Hundeessaadhaa uummata keenyaaf quuqama guddaa akka qabu agartee Haacaaluu Hundeessaas rabbiin biyyootti haa salphisu. Injiral Daaneel agartee bakka Haacaaluu nu bu'ee kan argamu yeroo ammaa kanatti harka diinaatiin dhaameetiin agartee mana yaalaa jira. Du'aayii nu godhaaf isinin jedha hundi keessanuu bakka jirtanitti Injiral Daaneel yookaan kara deemaa du'aayii godhaa fi Oromootiyya bakka jirtanii idila addunyaarra jirtan hundi keessanuu gurbaan kun nama Oromoodhaaf sagalee ta'aa ture. Amma duras agartee roorroon adda addaadha sababa Oromootiin akkuma nama kamiitu agartee callisee jiraachuu osuma danda'u quuqama saba isaa kana obsuu dadhabeetiin kan argamu yeroo ammaa kana agartee namni haqas ofiitis yoo dubbatee rakkoodha yoo callises rakkoodha. Kanaafuu qaamee du'aayii godhaa fi obboleessa keenya kana du'aayii godhaa fi sagalee uummataa ta'uudhaan roorroon adda addaa irratti deemaa jira. Miskiina silaa hin bariitu. Miskiinni silaa agartee haalli jireenya miskiinaa ulfaataadha. Har'a osoo nama agartee qabeenya nagaa qabu tokko osoo ta'ee silaa agartee akkuma nama kaaniitu karaarra maquu danda'a. Biyya kiyya keessa ta'eetiin agartee hawaasa kiyyaaf falma jedheetiin agartee yeroo ammaa kanatti dararaa adda addaa irratti argama. Akkuma agartan kinoo suuraa isaa agartan kana mataa falaxameeti mana yaalaa jira. Du'aayii godhaaf jechuun ni barbaada obboleessa keenya Injiral Daaneelii kara deemaadha. Ni beektan namni hin beekne hin jiru. Gurbaan kun nama Oromoodhaaf quuqama guddaa qabu ni beektan dubbadhee seenaa isaa dubbadhee fixu waa hedduudha qaba amma durallee waa hedduu tahee waa hedduu irra gahee ni beektan baroota darbes jechuudha gaafa wayyaanee irraa qabee haga ammaatti rakkoo bal'oo dabarse akkuma saniinuu callisnee akkuma saniinuu uummata isaatiif sagalee tahaa ture ammallee sagalee tahaatuma jira mana yaalaa mana hidhaa naqaniitiin agartee amma immoo mataa falaxamee mana yaalaa jira. Du'aayii godhaa fi bakka jirtanitti rabbi isaa fayyisu rabbi harka diinaa kanaas maatii isaas isallee rabbi haa baasu. Du'aayii godhaa fi sagalee ta'aa fi obboleessa keenya kana du'aayii godhaa fi isinin jenna Oromoo marti agartee Oromoo kutaa 11 yookaan kaabaa fi kibba bahaa fi lixa obboleessa keenya kana du'aayii gochuudhaan inshaallah rabbiin isaa fayyisu harka diinaattis rabbi maatii isaas rabbi haa baasu. Isinin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.